warri isaanillee gizeen dawalee gaafadhu quba qabdaa hin dho'isinii jechuu jirani saniifuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في ورطوتا خيني قالي قالي كم جفتنا جاء فيانا بقى جراتم كجفتن هندتو سلامنا في يقولني رابور كيسين برها جو كمان وانو جاهدو تكيتو برابدين قالي في أران تنجا أكسمتي ماتي براسو مناف إيداف هدو تكام بدأ يوتيوب غير راي فيديو قد يسه هم بيهو ديفا راتا هذا ويرو هدون إن دلجانين دفنو مانجا حالك اللينسات إسنس دواينا قدانا جنا رابدا دا يرب بيجي أران تن دمي ناسو دفه دم مجوه جيلتيا روزا رجتشو روزا أما تنجا أما تندورا ميديا قبتي ولي كيكا turre samboota illee araaramne araarama buusnee jirra ammaan tan viidiyoo hedduu gizee isaan haadhaa fi abbaan isii waraaban arkeetiin namni hedduun raasoo jira waan ta'eef namni hedduunis dawwalee geeleen teeroozaan isa qottees bira jirti jedhanii na gaggaafachaa jirani ani na bira hin jirtu ani hararin jira warra keenya biraan jira waan ta'eef jechuudha quba hin qabu wallaahi ni barbaanna gaa bilbila isiitis namni hedduu dawwaleetiin gaafachuu jira namni illee akkasumas dawwalee na gaafachuu jira waan ta'eef saniifuu bikka jirtutti gaa ni barbaanna ummata keenya haadha isii illee du'aa godhaa fi gamanumaan haadhaa fi abbaa dagaa kanamaaf cinqatu yeroo ammaan tanaatti saniifuu hedduu takka jajjabaadhaan jaanii akka ilaala akkuma agartanii viidiyoo kana gubbaa jechuudha hedduu takka haatinis abbaanis deemee bikkamee qadaqee obboleeyyanis hedduu cinqachuu jiranii roozaa bikka jirtu bahii maaliif namni tokko gaafa rakkootis gaafa bal'ootis waliin nyaatee waliin dhuguu ni jira amma immoo deebinee walii wanni osoo hin taane sagalee akka nama tokko siitee si cinaa dhaabbachuu barbaadeeti namni hedduun dawwalee geeleeteetii quba qabdaa'ee akkamitti kana jaanii na gaafachuu jira warri isaanillee gizeen dawwalee gaafadhu quba qabdaa hin dho'isinii jechuu jirani saniifuu gaa nama dho'isuu barbaade takkiimmoo namoonni godhuu barbaadetti wallaahi quba hin qabu an silaan quba qabaadde viidiyoo yuutuuba irratti waan adda addaan hin dalaga anis dhiyoo tana biizii ta'eetiin badee soomanaaf jecha hedduu gaa waa hedduu takkattiin biizii ta'e saniifuu gaa uummata keenya akkana jee waan hin ibsu hin beeku bikka jirtanii du'aayii godhaa fi bikka jirtanii du'aayiidhaan wal cina dhaabbadhaa isiis yoo argitan warri argitan bilbila keenya kaas gubbaa argitan kanaan haadhaa fi abbaa isiitiif dawwalaatiitti himaa akkasumatti warreen keessaa wal quba qabnu warreen keessaa walii dawwallu dawwalaanaa himaa warreen miseenjara kiyya qabdan warreen bilbila kiyya qabdan akkanaa himtaniin barbaada maaliif jennaan nama takka kalee akka kaleetti dabarsita arrammoo akka arraatti dabarsita akka dhuftee waan dabarsuu dandeenyuuf jecha saniifuu isin hanga feetee yoo taatee nama takkaaf khayrii malee sharrii hin yaadina ani amma gama kiyyaan akka namni goddaamee waan takka ta'uu hin barbaadu namni hungaa isin tun bultii keessa jirti bultiin tun isii aarsuu dandeessi warri isii aarsuu danda'a waa hedduu takkaa jira jireenya lafaa kanarra waan takka if gootii takki immoo amma isin bartanii du'aa walii godhaadha amma nasihaa bareedduu waan gaarii takka namaaf yaaduun gaariidha akka kalee dabarsisan isin arraan tan wallollee jirraa baga akkana taatee jettanii takki immoo isii hojii wallola qabdii isin akkanaa jettanii warreen gammaduu dandeessanii jira garuu ani gammachuu namaa gadda namaa irratti hin gammadu numan gadda waliin gammachuu namaa irratti suman gammada waliin saniifuu hedduu takka dhagaamee jira akka hiriyaati jetta waliin nyaannee waliin guddannee biyya namaa keessatti rakkoo fi balloo bu'aa bahii hedduu keessa waliin dabarsinee nama kana hedduu takkan jaaladhaanii kabajaanii bootaa guddoon qabaaf ni beeytanii isinillee akkasuma na jaalatti namni hedduun obboleeyyanii jettanii nu gaafachuus turtan akka obboleeyyan taane isin warra baaleeti ani warra harari garuu obboleeyyan rabbi nu godhee waliin nu fidee waliin nyaannee waliin dhuyne ila hangana waliin turuu dandeenye saniifuu viidiyoo kana sheer koppii linkii godhaadhaa namoota hedduu biraan gahaadhaa tiktook irraas waan adda addaa irraa feesbuuk irra peejii irra facaasaa akka isin arkitu namni tokko waan fedhe yoo ta'e namni kun takkiinarraa wanni ta'e jee akka sagaleen keenya kun deemaa jiru sagalee akka taataniif abdiin isinirraa qaba akka immoo bikka jirtanii warreen wal quba qabdan nu dawwaltanii nu himtanii isiniin ja'a gamanumaanu warreen kaan jechuun warreen hiriyoottan keenya warreen wal keessaa wal quba qabnu warreen yuutuubaa jechuudha warreen yuutuuba qabdan warreen isii quba qabdan warreen biyya biroo jirtan Itoophiyaa ala jechuu yoo isin mari'attee jiraatte isin marii isin himteeniin dhufa isin jettee isin wal mari'attanii jiraattan nu himaa keessan hadaraa rabbi maaliif haadhaa fi abbaa warni caalu hin jiru yeroo ammaatti jiruu gabaabduu sanaaf jettee isin takki immoo lubbuu isii waan ni godhuu hin dandeessu jeetii yaada akka mataa kiyyaatti saniifuu jechuudha waan feete haa taatu roozaa haadhaa fi abbaa keetitti akkuma amma dura biyyaa baatee beektutti biitti namaa biyya namaati
bahun kee hafan qabu ni baata garuu itti himi deemuuf hin deemu jee haadhaa fi abbaa keessatti himiiti deem malee akkanuma biyyaa baatee baddee yoo ammaan tan nama biroo harka seentee lubbuu isii ajjeesna maallaqa buusa akkana ta'uu qabna ja'anii namni kun waa meeqa sirratti ofuu danda'atiin dhalaati dhalaa jechuun manaan tolte dhalaa jechuun hanga amma dura hanga biyya namaatiif biyya garagaraa deemnu warri keenya osuma quban qabne deemneeti dhugaa dawwallee bika kanaatiin jiran yaadina jettee eegas booda himtaaf garuu ati akkanuma bilbila hin qabdu maal hin qabdu cal jettee baduun kun haala gaarii miti na fakkaata yaada kiyyatti ani gaa amma kunoo eegan biyyaa bahee deebi'ee waan biyya namaa waan hin agareef humaanatti fakkaatu biitti namaa deemuu kana feenaanis lafaa keetumaan deema garuu hin taayoo jettee sunuma ta'es biyya keessattis dalagatteetuma jiraachuu jirta garuu biyyaa bahuun keenya noo lamu takka biyyaa baanaan numa baata garuu akkas ta'ee numa mareechuu waliin mareechuun haadhaa fi abbaan du'aa naa godhaa jettee itti himuun gaariidha na fakkaatan akka mataa kiyyaatti akka mataa keetii hin beeku saniifuu please bikka jirtu dhiifamaa wajjin waan isin joo hin qabu dhugaa rabbii ana haadhaa fi abbaa keetu ummaa ta'e akkasi bochee akkasi lafarra shorreetti akkanatti hiraaramtu san haadhaa fi abbaa isii ana gareetiin jira dhaqee qaamaan osoo viidiyoon ta'in achiin ture warra isaanii san biraan ture bikama viidiyootti waraabu jiran kana bikama agartan kana gubbaan biraan ture obboleeyyan isiitis dhiiraa lama qabdi akkuma argitanitti isaan biraan ture kana guutuu jechuudha bakka haadha abbaan isii akkasi deemee shaantaa qabatee biyya meeqa dhaqee bikka meeqa dhaqee akkasi isii barbaaduun sun garaa waa dhalee saniifuu akkasi hedduu takka bakkaan waan itti siibsu hin qabu rabbumaan bikka jirtu du'auma teenyaan waanuma garagaraa keenyaan si baasee nutti si mul'isee si agarsiisu nu agarsiisuun jaa wallaahi hedduu rakkadde bakka gizeen viidiyoo kana gara kalees arraas ni waraaba osumaan jiruutiin hangana gee malee sagalee ta'uu fi dhabee namni hedduun ammaas warri waliin nu beeku waasaappiidhaan dawwalanii micootan si quba qabaa akkami siin dawwallee akkami sagalee hin taanee fi ati eessa jirtaa akkami quban qabne rabbi sodaadhu baddee jirti osoo na yuutuubaa fi tiiktookiin seeniin baatii guutuun seenutti hin jiru tiiktaakas yuutuubaa seenutti hin jiru warra bira waan hin jiruuf xiqqoo biizii ta'eetiin biizii gaa warraa wajjin iidaa soomana waa hedduu jira waan ta'eef waan hin biizii ta'eef badi saniif uummanni dawwalanii ati yoo eessa jirta rifadheetiin ammee viidiyoon kam sheer naa godhaa jingizee viidiyoo laalu rifadhe wallahi bakka akkasila dalagamutti viidiyoo turritteen dalage garuu naaf hin mijjeenne saniif hin bade saniifuu gaa bikka jirtanii uummata kiyya qaalii du'aa'ii godhaa akkumaan isiniin jetti keessaan bilbila naa himaa hanga viidiyoo xumuraatti walitti deebinu assalaamu alaikum isiniin jaa nageenyaa tura. Sihi sirba jakasi morme shubba wakasi tolche ayyan kiyab hate si deise si arkanan kalbin gamate